Mee har'ammoo qabxiilee gurguddoo 11 kan haadholiin yeroo ulfaa beekuu qaban kan jedhu ilaalla. Waa'ee ulfaa akka ogeessa fayyaatti haadholiin hundumaa beekuun irra hin jiru. Haa ta'u malee akka haadha ulfa tokkootti maal beekuu qabu kan jedhu ilaalle kan jalqabaa haati ulfaa tokkoo guyyaa jalqaba marsaan laguu ishii kan dhumaa ulfaa yoon dura jiru jechuudha. Yoom akka dhufe galmeeffattee beekuu qabdi. Marsaa laguu yeroo dhumaaf kan argite sun guyyaan jalqabaa isaa yoom akka ta'e galmeeffachuu qabdi jechuudha. Kunis egaa hordoffii yeroo ulfaa ishiif godhamuuf faayidaa hedduu qaba. Noormaalii ulfi turtiin isaa guyyaa jalqaba yeroo dhumaaf marsaa laguu halkan irraa kaasee guyyaa 280tti raawwata jedhamee tilmaamama. Guyyaa 280tti achirraa ka'eeti kan shallagamu. Kanaaf kana beekuun barbaachisaadha. Inni lammaffaa haati ulfaa hordoffii ulfaa qabaachuu qabdi. Haati ulfaa rakkoo fayyaa biraa hin qabne takka hordoffii ulfaa dhaabbilee fayyaatti marsaa yookaan si'a 8 taasisuu qabdi. Akka yeroo ammaa dhaabbanni fayyaa addunyaa jirutti. Kan jalqabaa ji'a 3 duraa jalqabaati. Ji'a 3 duraatti takka deemuu qabdi. Kan lammaffaa immoo ji'a 5ffaa irrattidha. Kan sadaffaa ji'a 6ffaa walakkaa irrattidha. Kan arfaffaa fi 5ffaa immoo turtii ji'a tokkootiin ji'a 7 walakkaa fi ji'a 8 walakkaa irrattidha. Hordoffiin ulfaa 6ffaa 7ffaa 8ffaan immoo ji'a 8 walakkaa booda torban 2 hanga gaafa deessuutti itti fufa jechuudha. Hordoffii kaniin irratti qorannoon ni taasifama. Talaalliin adda addaa ni kennama. Qorichoonni haadha tokkoof kennaman waan jiruuf yeroo ulfaa hordoffii kana taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Qorannoo adda addaa taasifama. Akkasumas talaalli adda addaa kennama. Sadaffaan haati ulfaa tokko araada garaagaraa irraa fagaachuu qabdi. Dhugaatilee alkoolii fi sigaaraa, tamboo xuuxuu, shiishaa, wantoota garbiroo kan araada namatti ta'an kana dhiisuu qabdi. Namni ishee bira jirullee kana fayyadamuu hin qabu. Akkasumas caatii isaa ta'uu kan kana fakkaatan qaamuu hin qabdu. Bunas guyyaatti siinii 2 dabarsuu hin qabu. Hanga siinii 2tti rakkoo hin qabu. Sababni isaas guyyaatti kaafeenii miligiraama hanga 200 fudhachuu dandeessi. Kun immoo siinii bunaa 2 keessa jira. Kun hanga 2tti ni dandeessi. Sanaa ol garuu gaarii miti. Arfaffaan haati ulfaa takka nyaata gaaf madaalamaa nyaattee yoo argamte gaariidha. Gartuulee nyaataa garaagaraa irraa fuduraa fi kuduraa, midhaan, foon, aannanii fi killee qurxummii kan kana fakkaatan argachuun dandeettii fayyaa qaama isheefis ta'e dandeettii guddina sammuu akkasumas qaama daa'ima gadameessa keessa jiruuf baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas gosa garaagaraa nyaachuu qofa osoo hin ta'in kan duraa guyyaatti nyaatturra yeroo tokko itti dabaluun nyaachuu qabdi. Duraan guyyaatti si'a 3 nyaattaanaan si'a 4 hanga si'a 5 nyaachuun barbaachisaadha jechuudha. Shanaffaan sochii qaamaa taasisuu. Haati ulfaa tokko sochii qaamaa taasisuu qabdi. Sochii qaamaa yeroo jennu dirqama fiiguu fi ispoortii adda addaa cimaa miti. Guyyaatti daqiiqaa 30 miillaan deemuun sochii qaamaadha. Kana taasisnaan gahaadha. Garuu ispoortii baay'ee dadhabsiisuuf baay'ee ulfaataa ta'an hojjechuun hin barbaachisus gaariis miti. Yeroo ispoortii hojjetanis garaan ol deebitee ciisuudhaan hojjechuun hin qabdu. Ciistee dugdaan ciistee hojjechuu hin qabdu. Jaffaan haati ulfaa takka qulqullina dhuunfaa fi naannoo ishee eeguu qabdi. Harka ishee saamunaan sirriitti dhiqachuu qabdi. Dhibeewwan fayyaan hedduun kan daddarban yeroo hedduu qulqullina harkaanidha. Kanaaf egaa harka ofii sirriitti dhiqachuun baay'ee murteessaadha. Akkasumas qulqullina ilkaanii fi keessoo afaanii eeggachuun baay'ee murteessaadha. Kana malees immoo qulqullina qaama waliigalaa qaama dhiqachuu bishaan qulqulluudhaan akkasumas naannoo jireenya isheellee qulqullina isaa eeguun baay'ee gaariidha. Qulqullina haala kanaan eeguun carraa infekshinoota garaagaraaf saaxilamuu irraa hir'isa. Torbaffaan haadholiin ulfa ji'a 6 booda dugdaan rafuu yookaan dugdaan ciisuu hin qaban. Ulfa ji'a 6 booda yoo dugdaan ciisan gadameessi guddatee jira. Gadameessa daa'ima guddatee waan jiruuf gadameessi ni guddata. Gadameessi guddatu kun immoo yeroo dugdaan ciisan ujummoolee dhiigaa kan dhiiga onnee irraa fuudhanii gara gadameessaa geessan cufuu danda'a yookaan irratti ba'aa ta'ee ittisuu danda'a waan ta'eef ji'a 6 booda dugdaan ciisuun hin ta'u cinaachumaan ciisuun gahaadha. Tarii garuu yoo cinaachaan ciisanii dugdaan ciisanii of argan na'uu hin qabanii garuu yeroo baranitti deebanii gara cinaachaatti deebi'u. Malee cinaachaan ciisanii tarii yeroo ka'an dugdaan yoo ciisan baay'ee na'uus hin qaban. Garuu amma danda'ametti cinaachaan ciisuu gorfama. 8ffaan yeroo ulfaa wal qunnamtii saalaa gochuun miidhaan hammaataan inni ulfarratti fidu hin jiru.
Kanaaf egaa haati ulfaa tokko fedhii yoo qabaatte yeroo ulfaa hanga dhumaa irratti qunnamtii saalaa gochuu ni dandeessi. Haa ta'u malee yoo dhiigni yookaan dhangala'aan gadameessaa bahu yookaan kan jigu yoo jiraatee fi ciniinsuu irratti yoo jirti ta'e yoo mallattoon ciniinsuu jiraate yoo bishaan gubbee dhangala'ee jira ta'e yoo dhiigni jiraate kana gochuu hin qabdu osoo ogeessa fayyaan mariisiin. Salgaffaan haati ulfaa takka yoo xiqqaate yeroo tokko naannoo ji'a ja'a altiraasawundii ilaalamuu qabdi. Yoo xiqqaate dhagaa si'a tokko sanaa olis ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf rakkoon fayyaa wayii yoo argame sanaa olis irra deddeebiin ilaaluun barbaachisaa ta'uu danda'a. Haa ta'u malee yoo xiqqaate si'a tokko altiraasawundii ilaalamuu qabdi. Altiraasawundii ilaalamuun ulfishii daa'ima tokkodha moo lakkuudha moo sanaa oli? Haalli uumama daa'imaa sirriidha moo sirrii miti? Haalli taa'umsa daa'imaa sirrii moo sirrii miti? Haalli uumama obbaatii akkasumas ulfaatinni daa'imaa agami? Altiraasawundiidhaan hoo ulfi sun torbee meeqa kan jedhu kan kana fakkaatu shalla gochuudha. Kanaaf al takka ilaalamuun barbaachisaadha. Kan itti aanu 2/3 kan jalqabaatu murteessa. Inni 4ffaan yeroo ulfaa ajaja ogeessa fayyaatiin qofa qorichi fudhatamuu qaba. Qoricha akkuma argan fudhachuu hin qaban jechuudha yeroo ulfaa. Yeroo mana yaalaa deemtan tajaajila argattan yoo ulfa qabaachuu keessan beektan ogeessi isin wal'aanu isiniif dursitanii himuun barbaachisaadha. Yeroo ogeessi dawaa wayii isinii ajaju akka gadameessatti daa'ima baattan yookaan akka ulfa taatan ogeessa fayyaa sanatti himuun barbaachisaadha. Kan hin fudhatamne jiru waan ta'eef qorichoonni tokko tokko kan ulfarrattis ta'e haadha sanarratti miidhaa fiduu qaban. Qorichi yoo isiniif ajajames kan ulfa miidhuuf kan hin miine ta'uusaa ogeessi isiniif ajaje dabalataan illee ogeessi faarmaasii yookaan ogeessi qoricha sana isinitti gurgure mariisisuunis baay'ee barbaachisaadha. Inni dhumaan haati ulfaa tokko mallattoolee mangadii kana yoo mudate yookaan yoo ofirratti argite hatattamaan gara mana yaalaa yookaan gara ogeessa fayyaa ishee hordofuu deemuu qabdi. Isaanis maal fa'i jennee ilaalle kan jalqabaa dhiigni qaama saalaatiin yookaan gadameessaan kan ba'u yookaan kan jigu yoo jiraate. Akkasumas dhangala'aan akka bishaanii yoo qaama saalaatiin heddummatee jige yoo uffata jiise jechuunis bishaan gubbee jechuudha. Bishaan gubbee yoo dhangala'e ogeessa fayyaa mariisuu qabdi. Akkasumas qaamni ishii harka, lukaa fi fuulli yoo iitaa dhufe. Kana malees egaa mataa dhukkubbiin hamaan iji itti dimimmisuu naannoo cinaacha mirgaa lapheetti dhukkubbiin hamaan yoo itti dhagahame tarii kun mallattoo ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa ta'uu danda'a waan ta'eef ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Of wallaaluu qaamni ishee gufamuu akka gaggabdoo jechuudha. Inni kunis mallattoo ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa isa cimaadha. Isa kan arganaan mana yaalaa deemuun barbaachisaadha. Arganuu garmalee argansuun itti baay'achuunis jiraannan ogeessa fayyaa bira deemuun barbaachisaadha. Daa'imni gadameessa keessa jiru kan sochii jalqabee yoo sochii irrate yookaan yoo sochii dhaabe ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Akkasumas dhangala'aan foolii qabu kan qaama saalaatiin as ba'uu fi ho'inni qaamaa faa yoo dabale ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii.